Harka fuunee akkam jirtan? Viidiyoo kana keessatti har'a kan waliin ilaallu akkamitti visibility analysis yookaan visibility study yookaan report kan jedhamu kana maal akka fakkaatu gabaabsinee waliin ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanatti waa'ee visibility analysis barachuu barbaaddan hanga dhuma viidiyoo kanatti hordofaa siin jedha. Yoo maatii chaanaala kanaa hin ta'in yoo sitti tolee jiraate maatii chaanaala kanaa ta'ii subscribe gochuudhaan nu deeggarii laayikii koomentis gochuus dandeessa jalatti itti aansee. Visibility analysis dha. As keessa irratti tokko kan nuti ilaallu waa'ee visibility study'n kun maal kan ta'e ilaalla. Lammaffaa irratti immoo maaliif barbaachise? Isuma kanaa'uu qorachuun visibility analysis kana qorachuun maaliif barbaachise kan jedhu ilaalla. Sadaffaa irratti immoo yeroo akkamiitii visibility analysis kana hojjenna kan jennu waliin ilaalla. Kan biraa immoo komponentii mataa isaa qaba. Akkuma qaamni keenya gaafa harki walitti dhufee harka, miila, ija, gurra walitti dhufee nama ta'ee uumu kana komponentoota mataa isaa qaba visibility study'n kun. Isaan sun walitti dhufanii kun visibility study'dha jennee kan summarize goonee lafa ittiin keenyu komponentii mataa isaa qaba. Qaamota walitti dhufanii isa kana jechisiisu wayiitu jira. Kanaafuu isaan tokko lama sadii jennee waliin ilaalla. Dhumarratti key pointoota wayiitu jira. Isaan sanis ilaalla. Challenges ilaalla. Dhumarratti immoo conclusion isaa waliin ilaallee xumurra jechaadha. Kanaaf gabaabseen isiniif ibsuudhaaf yaala. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'aa isiniin jedha. Visibility study yookaan visibility analysis jedhama bakka tokko tokkotti. Iddoo tokko tokkotti immoo visibility reports jedhama. Maal jechaadha? Kitaabni biizinesaa beekamaan Baabuukii jedhamu maal jedheeti ibsa? Definitioniin inni visibility analysis'dhaaf kaa'u wannaadha ture. Maal jedhani? An evaluations of the proposed alternative to determine if they are technically, organizationally and economically possible. Projektiin tokko yookaan initiative'n tokko economically, organizationally, technically visible ta'uu isaa dhaabbata san keessatti wanni sun yookaan initiative'n sun yookaan projektii'n sun achieve ta'uu galma gahiinsi isaa milkaa'inni isaa kallattiilee kana hundaan milkaa'uu danda'uu isaa kan jiru kan qoratu maal jennaani? Visibility analysis jennaan. Fakkeenyaaf initiative'n tokko dhufee ni milkaa'aa fi hin milkaa'u qoratee kan lafa kaa'u maal jennaani? Visibility analysis kana jennaan jecha visibility study kana jedheeti ibsa. Kitaabni maal jedhamu? Kitaabni biizinesaa beekamaan Baabuukii jedhama. Warreen biraa immoo samariin cuunfuleen kitaaba biraarraa arganne immoo kan biraa lammaffaa irratti maal jedhama? Visibility studies hin jedhama, visibility analysis hin jedhama, reports jedhamee hin ibsama. Akkuma kan reefuun tanaa inni kunis visibility study yookaan reportiin kuni maal hojjeta? Evaluate godhan ni wannaa hin qorata maal qorata? Projektiin sun yookaan initiative'n sun galma gahuu danda'uu fi galma gahuu akka hin dandeenye maaltu gufuutti ta'a? Projektiin tokko, initiative'n tokko dhaabbata tokko keessatti yoo jalqabe maaltu gufuutti ta'uu danda'a? Fi wantichi sun lakkii gufuuleen isaa kun akkamitu jira? Gufuulee san irra dabree haala kanaan milkaa'ee galma gahuu danda'a. Galma gahee mootu bu'aa akkasii kana fiduu danda'a jechuudha. Kan qoratu maal jennaani? Visibility analysis kana jennaan jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu pilaanii isarratti maal godha? Jaji godha. Whether or not you are unable to moving forwarding within the project. Projektii san gara fuulduratti oofsisuu danda'uu fi lakkii hin dandeenyu jennee dhaabuudhaa fi osoo jalqabbiin hin jalqabamin osoo projektii sanii birriin tokko lafatti hin dhangala'in jalqaba qoratamee projektichi kun milkaa'uu danda'a hin milkaa'u jedhee kan lafa kaa'u visibility analysis'dha jennaan jechaadha. Jalqaba projekticha irratti. Achi keessa irratti maaliif barbaachisa isa kana qorachuun? Visibility study kana qorachuun maaliif barbaachisa? Tokko project justification kan jennuun kanadha. Project justification. Projektii san justify gochuudhaaf. Projekticha san dhugoomsuudhaaf dhugaadha projektichi kun ni barbaachisa. Dhaabbata kanaaf
Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiidhaaf yoo taate registration system yoo kan fudhannu taate dhuguma registration systemiin kun dhaabbata kanaaf ni barbaachisa jennee itti fayyadamudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti yookaan mana barnootaatti registration system yoo kan hojjetu taate baankii keessatti immoo registration system hojjetu kan biraatti hojjeta. So projektii san justify gochuudhaaf jechuudha. Justify gochuudhaaf fi projektichi sun akka inni justify gochuudhaaf kan jalqabaa. Lammaffaan immoo risk mitigationidha. Kan inni barbaachisu riskiin yeroo piroojeektii kana hojjennu yookaan inisheetivii kana hojjennu galma geessisuudhaaf deemnu yeroo galma geessifne boodan rakkoolee akkamiitu nu qunnama? Rakkoolee sana akkamitti irra dabruu dandeenya? Gufuulee karaa kana keessa jiran san tokko, lama, sadii gaafan fakkeenyaaf manaa bahee bakka hojiidhaa deemu daandii qaxxaamuruu ni danda'a. Fakkeenyaaf daandiin qaxxaamuruu kana keessatti balaan konkolaataa uumamuu danda'a. Inni kun maalidha? Kun rakkoo riskiidha. Kanammoo akkamittiin irra dabruu danda'a? Bitaa koo mirga koo laalee daandii zebirarra qaxxaamuree kan jettu soluushinii lafa kaa'atta jechaadha. Kanaaf akkuma sanitti piroojeektii tokko gaafa jalqabsiiftu piroojeektiin sun rakkoolee akkamiitu isa qunnamuu danda'a? Gufuulee akkamiitu isa gufachiisuu danda'a? Kan jettu tokko, lama, sadii jennee lafa kaa'uudhaaf kan nuti qorannu. Sadaffaan immootu piroojeekticha saniif maaltu barbaachisa? Humna namaa hagamtu barbaachisa? Mallaqa hagamiitu barbaachisa? Maateeriyaalii akkamiitu barbaachisa? Sooftiweerii akkamiitu barbaachisa? Haardweerii akkamiitu barbaachisa? Kan jettu guutuutti qorattee riisoorsii isaaf barbaachisu san wantoota isaaf barbaachisu namarraa jalqabee diinagdeerraa deebisee maateeriyaalii garaagararraa deebisee haardweerii sooftiweerii hundarraa deebisee kan kabiraatii miti lookeeshinirraa deebisee ji'oogiraafikaal lookeeshinii isarraa deebisee allookeeshin riisoorsii jiru guutuu allookeetii gochuudhaaf isa sanii fi waan san murteessuudhaaf. Fakkeenyaaf yoo haala kanaan hin hojjetamiin piroojeektii miliyoona tokkoon hojjetamu miliyoona 5 jechuu dandeessa tilmaaman. Tilmaamuma osoo hin taane ragaa qabatamaadhaan waliin hunda isaatu waan proof ta'e waan qulqulluu ta'e assaayin gochuudhaafii fi riisarchiin sun akka hin bannee fi haala bareedaan assaayin gochuudhaafii fi maal godhama riisarchi allookeeshinii nu fayyada jechaadha. Afuraffaratti yoo deemne immoo stakeholder alignmentidha. Piroojeektiin kamiyyuu inni yookaan inisheetiiviin kamiyyuu galma gahiinsa utubaan isaa yookaan pillars kan jennuun maalidha? Stakeholderiidha. Stakeholderiin kun internal stakeholderii ta'uu danda'a, kan alaa ta'uu danda'a, maammila keessaa maammila alaa yookaan namoota hirmaattota stakeholderii jechuun maammila jechuu qofalleedha miti. Hirmaattota yookaan nama qaama piroojeektiin sun yookaan inisheetiiviin sun fedhe poozitiiviidhaan haa ta'u, fedhe negeetiiviidhaan haa ta'u, affeekti gochuu danda'u. Hundi isaaniitu stakeholderiidha. Fakkeenyaaf misooma daandiirraa tokko yoo jalqabsiifne misoomni daandiirraa kun stakeholderii kan jennuun namoota daandii sanarraa mana jala cabsu negeetiivili yookaan miidhullee taate stakeholderiidha. Warreen irraa fayyadamanis stakeholderiidha. Warreen irraa miidhamanis stakeholderiidha. Warreen isa san hojjetanis stakeholderiidha. Warreen isa san laalanillee stakeholderiidha. Hundi isaaniitu warri piroojeektii saniin kallattii kamiinuu wal tuqu hundi isaaniitu maal jennaan stakeholderiidha jennaan. Kanaafuu stakeholderii san allaayimentii isaa hojjetuudhaaf kamtu poozitiiviidha, kamtu negeetiivii, kam irratti dhiibbaa geessisa, kam fayyada kan jennu eenyutu mootu waa'ee piroojeektiin fayyadamaan inisheetivii sanii yookaan piroojeektii sanii gaafa implimenti ta'e fayyadamaan eenyu kan jiru qulqulleessinee lafa kaa'uudhaaf eenyu nu barbaachisa visibilitii analaayisisii kana nu barbaachisa jechuudha. Kana adda baasuudhaaf kastamarii yookaan stakeholderiin keenya sun eenyu akka ta'e akkamitti akka inni miidhuu danda'u qulqulleessinee lafa kaa'uudhaafis kan nuti fayyadamnu eenyudha. Maalidha? Biizines analaayisisii kana fayyadamna. Visibilitii analaayisisii kana fayyadamnaa jechaadha. Visibility analysis kana fayyadamna. Kanaafuu clearly stakeholderii keenya lafa keenya jechaadha. So conducting a comprehensive visibility study offers the several significant benefits. Kanaaf warreen kana hundaa'u qulqullinaan gaafa achi hin geenye maal goona bu'aa qabaachaadha inni kun. Okay. Kan itti aanu immoo yeroo akkamitti qoranna? Visibility analysis kana yeroo akkamii qoranna? Tokkoffaan timings of the visibility analysis. Visibility analysis is typically conducted at the early stage. Yeroon inni qoratamu visibility studying kun yeroon hojjetamu jalqaba piroojeektiin sun hojii odoo hojiin tokko hin jalqabne
maal hojjenna? Visibility study isaa tokko hojjenna jechuudha. Mallanni tokko piroojeektii saniif jedhamee odoo hin dhangala'in, humni namaa tokko piroojeektii saniif jedhee osoo hin dadhabne jalqaba inisheetivii sanii fi visibilitii isaa qulqulleessinee lafa keenya, bu'ee lafa keenyaa jechuudha. Faayidaa isaa, miidhaa isaa, karaa kamiin milkaa, akkamitti milkaa, gufuu maaltu itti ta'a, gufuu maaltu hin taane, eenyutu isatti hirmaata, eenyutu isatti hirmaachuu hin dandeenye, eenyu miidhaa, eenyu fayyada. Kan jiru visibility study san dhaabbanni keenya danda'a, dhaabbanni keenya hin danda'u. Teekinooloojii nuti qabnu, piroosesii nuti qabnu isa san fudhatee hoggaarratti mirkaneessuu danda'a, hin danda'u. Kan jiru san hojjenna. Yoom jalqaba jechuudha. Piroojeekticha san jalqabu. Kanaafuu isaan san keessaa yeroo akkamiiti kan jennu tokko yeroo piroodaaktii haaraa jalqabnu. Piroodaaktii haaraa gaafa jennu fakkeenyaaf waan dhaabbata keenya keessa hin jirre yookaan dhaabbata keenya keessa waan tanaan dura hin turin yookaan tajaajila hin turin sarviisii amma dura hin turin tokko haaraa tokko gaafa addaatti goonu gaafa galchaa jiru addootti gochaa jirru maal nu barbaachisaa? Visibility study kana hojjennaa jechuudha. Tokko yookaan piroodaaktii haa ta'u. Piroodaaktii gaafa jennu sooftiweerii haaraa haa ta'u. Yookaan haardweerii haa ta'u. Qonna keessatti yoo fudhanne immoo fakkeenyaaf tanaan dura boqqoolloon oomishnu yoo ta'e boqqoolloo oomishuu haa ta'u. Dhaabbata keenya keessatti amma dura timaatimiin hin turre yoo ta'e timaatimii haa ta'u. Sarviisiin laaqana kennuudhaan hin jiru yoo ta'e laaqana kennuu jalqabuun keenya. Kanaafuu yeroo akkamiiti? Yeroo niw piroodaaktii yookaan sarviisiin tokko jalqabu dursinee maal hojjenna? Visibility analysis hojjenna. Inni lammaffaan immoo biizines ekspaanshiniidha. Biizinesii keenya fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee qofa keessatti daangessinee hojjetaa jirra yoo taate, isa kana lakkii asii miti jennee biraanchii 10 fakkeenyaaf kolleejjii biraanchii 10 qabu qabna Finfinnee keessatti yoo taate, isa kana dabarsinee Adaamaa galchine yoo taate, visibility study isaa hojjechuu nu barbaachisa. Bishooftuu galchine yoo taate, visibility study isaa hojjechuu nu feesisaa jechaadha. Inni kun visibiliidha. Fakkeenyaaf kolleejjiin wanni nuti barsiifnu suni namoota waa'ee biizinesaa beekan namoota Finfinnee keessa jiraatan qofaaf kennaa jirru yoo taate, uummanni nuti dabarsinee fakkeenyaaf mojotti dhaqnee yoo kenne namni baratu jira. Jalqaba visibility study isaa hojjechuu nu feesisaa jechaadha. Achitti hojjetamuudhaaf haalli nageenya isaa maal fakkaata? Waan jiru tokko, lama, sadii jennee rakkoolee jiru waliin lafa keenyee qulqulleessinee milkaa'uu danda'uu isaa sanii fi hin milkaa'uu isaa kaalkuleeshinii istaatiksii mataa isaa fayyadamnee qulqulleessinee lafa kaa'uu qabna jechaadha. Maal keessatti? Biizines ekspanshinii keessatti yeroo biizinesii keenya babal'ina. Inni sadaffaan immoo merger gaafa goonu. Fakkeenyaaf piraayiveet baankiin tokkoo fi piraayiveet baankiin tokko gaafa walitti dabalamu yookaan kolleejjiin lamaa fi sadii gaafa walitti dabalamu dhaabbanni tokko dhaabbata tokko faana gaafa merji godhu gaafa walitti dabalamu odoo walitti hin dabalamneen dura maal gochuu nu feesisaa? Visibility analysis hojjechuu nu feesisaa jechuudha. Yoo walitti dhufne faayidaa nuti argannu maalidha? Yoo addaan gorre faayidaa nuti dhabnu maalidha? Yoo walitti dhufne rakkoon nu mudatu maalidha? Yoo addaan gorre rakkoon nuti jala dabarru maalidha? Kan jennu visibility study hojjechuu nu feesisaa jechaadha. Inni itti aanu immoo investment decision murtee tokkorra gahuudhaaf waa'ee investimentii tokkoo murtee tokkorra gahuudhaaf wanta murteessuudhaaf maal nu beeksisaa? Inni afuraffaarratti visibility study yeroo san ni qoratama jechaadha. Yeroo kam qoratama? Yeroo investment decisionidha. Merji gaafa walitti goonu, gaafa new product tokko fidnu, gaafa biizinesii tokko expand goonu. Shanaffaarratti immoo strategic planning karoora yeroo dheeraadha gaafa hojjennu dursinee visibility study isaa hojjechuu nu feesisa. Karoora waggaa dheeraa qabaachuun keenya maaliif nu fayyada? Kan jennu yeroo sanitti nu fayyada. Lammaffaan immoo erga karoora waggaa dheeraadhaa kana hojjechuu yeroo dheeraadhaa kana hojjechuun nu barbaachisee maal qaba? Chaalenjii akkamiin nu mudata kan jennu visibility study akkuma warra kaan irratti yeroo kanas nu barbaachisa jechaadha. Kun yeroo akkamitti visibility study hojjechuun nu barbaachisa kan jiru yeroolee kana keessatti nu barbaachisa. Inni itti aanu immoo komponentoota isaatti waliin ilaalla. Komponentoonni isaa kan jennuun qaama isaati. Fakkeenyaaf namni tokko nama jennee yaamuudhaaf ija qabaatee, gurra qabaatee, harka qabaatee, miila qabaatee, qaama gogaa qaamaa qabaatee, rifeensa qabaatee wantoonni komponentoonni garaagaraa kun walitti dabalanii nama tokko godhu. Mukas yoo taate baala dabalee, jirma dabalee, dameelee dabalee, hidda dabalee hundi isaanii walitti deebisee muka yookaan wanni kun akkasiidha jenna. Manas yoo taate utubaa deebisee, xaaraa gubbaa deebisee, girgiddaa deebisee, maalii deebisee, daka deebisee, wannaa gubbaadhaa isaa deebisee, ka jalaa deebisee hunda isaa walitti deebifnee mana jennaan. Akkuma san visibility study komponentii mataa isaa qaba kan walitti hoggaa naanna'ee walitti
cuunfamee walitti dabalamee ji'ee visibility study dha ittiin jennuun. Isaan san keessaa tokko maalidha? Technical visibility. Technical visibility jechuun kun maalidha? Piroojeektiin suni fakkeenyaaf yookaan inisheetiiviin yookaan piroojeektiin suni teknikaalii milkaa'uu danda'a kan jedhu ilaalla. Dhaabbata san keessa irratti yookaan instituushinii san keessa irratti teknikaalii maal fakkaatti milkaa'uu danda'a kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Teknikaalii milkaa'uu danda'a kan jennu kan qoratudha jechuudha teknikaal viizibiliitiin. Inni itti aanu immoo organizational viizibiliitiin. Organizational viizibiliitiin suni dhaabbanni suni inisheetivii sana yookaan piroojeektii sanii achiif gochuudhaaf milkeessuudhaaf piroosesiin isaa haalli isaa human riisorsiin isaa gahaadha kan jiru kan qoratu operational viizibiliitii jennaan jechuudha. Operational viizibiliitiin orgaanaayizeshinicha san irratti fookas godha. Orgaanaayizeshinii sana irratti maal fookas godha? Riisorsiin inni qabu gahaadha. Riisorsiin inni qabu gahaadha. Humni namaa inni qabu gahaadha. Piroosesiin inni qabu gahaadha. Istiraatiijik pilaaniin inni qabu isa kana achiif gochuudhaaf gahaadha. Haalli jiru maal fakkaata kan jiru waa'ee pirooses orgaanaayizeshinii san keessa jiru kan qoratu guutumaa guututti kan qoratu operational viizibiliitii yoo ta'u, gaafa teknikaalitichi as deebine immoo humni namaa inni qabu sunu bilchaatadha isa sana achiif hojjetuudhaaf. Teknooloojiin inni qabu isa saniif gahaadha. Fakkeenyaaf yoo sarvara tokko bituu barbaadde, soofteerii tokko bituu barbaadde, soofteeriin ati bitte suni fakkeenyaaf veendarii irraa fuutee fiduu qofaa miti. Sarvariin fakkeenyaaf infiraastiraakchariin an jiru isa sana hojjechuu danda'a, isa sana sossoosuu danda'a. Isa sana sossoosuu danda'a kan jiru kan qorattu jechuudha teknikaal viizibiliitiin isa. Inni itti aanu immoo ikonomikaal viizibiliitiin. Ikonomikaal viizibiliitiin sadarkaa biyyatti ol fuutee sadarkaa naannoo ati keessa jirtutti piroojeektiin sun inisheetiiviin suni hawaasa gadi buusamu hawaasa ol kaasa. Ikoonomii biyyichaa ol kaasamu ikoonomii biyyichaa gadi buusa. Dhiibbaa akkamii ikoonomii biyya irratti qabaata? Bu'aa akkamii ikoonomii biyya irratti qabaata? Kan qoratu ikonomikaal viizibiliitii kanadha jechuudha. Inni itti aanu immoo kan biraa faayinaanshaal viizibiliitii. Faayinaanshaal viizibiliitiin kun specific to the project dha. Piroojeektiin sun faayinaanshaali viizibiliidha. Kana jechuun return on investment piroojeektii san inni yookaan inisheetivii san erga implementii goonee booda bu'aan inni deebisu yookaan yeroo akkamitti wacii isatti baate kana yookaan baasii isatti baate kana deebisee gara bu'aatti ce'a. Waggaa 5 keessatti moo waggaa 1 keessatti moo ji'oota keessatti moo waggaa 10 keessa irratti return on investment irratti naanna'a. Sigalee bu'aa isa irratti wacii isa irratti baate san cover godhee gara bu'aatti kan naanna'u yeroo akkamiiti kan qoratu. Faayinaanshaal viizibiliitiin jechaadha. Kanaafuu inni fookas kan inni godhu piroojeektichuma san yookaan inisheetivichuma sanidha. Garuu ikoonomikiin maalidhaa? Sadarkaa ol guddiseetii vaaluun inni aadi godhu biyyaaf maalidha? Fakkeenyaaf piroojeektii tokko waa'ee rejistireeshin sisteemidhaa yuunivarsiitii tokkoof gaafa finne rejistireeshin sisteemiin kun yeroo barataan dhaabbatee eegu ni hir'isa. Humna namaa ni hir'isa. Maaliif jennaan galmeessuudhaaf nama hagamii haga fixu xalayaa ni hir'isa. Xalayaa baay'ina xalayaadhaa yeroo rejistireeshiniin harkaan ta'u hir'isa jechuun gara biraatiin ikoonomii biyya irratti wanti vaaluu aadi godhe jechaadha. Humna namaa yuunivarsiiticha irratti wanti wacii yuunivarsiiticha irraa hir'ise jecha. Wacii yuunivarsiiticha irraa hir'ise jechaan biyya irraa wacii hir'isee jira jechaa waan ta'eef ikoonomikaal viizibiliitiin isaa akka sadarkaa biyyatti ilaalta. Garuu faayinaanshaal viizibiliitiin piroojeektii san miliyoona 5 bitte yoo taate yookaan soofteericha san miliyoona 5 bitte yoo taate yeroo akkamii keessatti yuunivarsiitichaaf mallaqa san deebisee gara bu'aatti ce'a. Kan jiru return on investmentii fi reetii ilaalla isa san itti aansee deeggaran jechuudha. Inni itti aanu immoo leegal viizibiliitiidha. Piroojeektiin suni yookaan inisheetiviin qabannee dhufneen suni seera biyyi ittiin bultu faana wal rukuta. Seera biyyi ittiin bultu san hordofa. Biyyi takka seera mataa isii qabdi. Dambii mataa ittiin bulmaata mataa isii qabdi. Naannoon kamiyyuu akkaataa ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Isa san faana faallaa ta'ee kan hin dhufne jechaadha. Isa saniin walitti kan hin buune sirrii kan ta'e fakkeenyaan isinii kaasa. Fakkeenyaaf biyya teenya keessa irratti kiriptoo karansiin hin hojjetamu yoo jedhamee amma dura fakkeenyaaf fi naashinaal baankiin kan baasee ture yoo taate ammallee jijjiirannatti fakkaate amma yeroo illee kan qabu naashinaal baankiin hayyama hin qabu yoo taate ati garuu maal galchitee
Blockchainii galchitee blockchainiidhaan maal jettaniini jijjiirraa maallaqaa karaa kiriptoo karansiitiin geggeessu odoo jettee baankiin takka har'a lafaa kaatee hayyaman qabdu jechaadha. Hin danda'u. Maaliif leegal viizibilitiin isaa hin hayyamu jechaadha. Piroojeektichi sun achumatti feel ta'a. Fakkeenyaan salphansii kaasa. Kan biraan mootu schedule visibilityidha. Piroojeektiin sun yeroo irratti implement ta'uu danda'a. Gaafa kana jennu fakkeenyaaf dhaabbanni tokko sarvar yookaan storage structurein isaa yookaan storage infrastructurein isaa kan waggaa tokko qofa tajaajilu yoo ta'e storage isaa guutamaa jira. Kanaaf garuu fakkeenyaaf baankii ana fudhadhu baay'inaan wannaa hedduu kan geggeessu tiraanzaakshinii fi maal waan garaagaraa kan geggeessu storage baay'ee kan fudhatu baankiidha waan ta'eef biyya keenya keessatti yookaan itoo ta'edha. Baankiin takka sarvarri storage isiin qabdu sarvar otoo hin taane storage isiin qabdu waggaa tokko qofa kan tajaajilu yoo ta'e waggaa tokkoo san keessa irratti maal didubbii yookaan redundant daataa balleessitee storage san haala bareedan fayyadamuudhaafii fi maal yoo soofteerii tokko bituudhaafii fi didubbii soofteerii kan jedhamu tokko bituudhaafii lafaa kaati yookaan storage isaa biraa bittee galchuudhaaf lafaa kan kaatu taate isa san bittee galchuun piroosesni isaa biyya alaatii as seensisuun maalii gochuun biidingii banuun isa san immoo caarataa banuun caarataa bantee dorgomsiiftee fixxee maal gootee pirooses gochuun waggaa tokkoo fi ji'a 5 yoo akkasitti fudhatu taate viizibiliidhaa miti jechaadha. Maaliif dirqama ati waggaa tokko keessatti implement gootee sisteemni kan keessuun guyyaa tokkoof daawun odoo hin taane odoo guyyaa tokkoo fi inni addaan hin cinne itti fufiinsan hojjechiisuu danda'u qaba. Kanan goone taanaan ji'a 5 miti guyyaa daqiiqaa 5 keessatti mallaqa miiliyoonni hedduun baduu danda'a jechaadha. Kanaafuu piroojeektiin sun iskeejuliin isaa viizibiliidha kan jettu si qorachiisaa jechaadha inni kun. Inni itti aanu mootu inni dhumaa maarkeet viizibiliitiidha. Maarkeet viizibiliitii fi iskeejul viizibiliitiin baay'inaan dhaabbata amma dura beekamoodha miti garuu teekinooloojii ammaa keessatti laatastiidha ammatti dabalame warreen kun. Maarkeet viizibiliitii kan jennuun wanni sun gabaa irratti barbaachisummaan isaa maal fakkaata? Gabayaan waan san fayyadamuudhaaf yookaan piroodaaktii ati fiduudhaaf deemtu san fayyadamuudhaafii fi hangam takka aweernesii qabdi yookaan namni bituu jira gabaabumatti jechaadha. Namni bituu jira waan san namni sirraa fayyadamu jira. Namni ati dhiyeessituuf san sirraa fudhatu jira kan jiru kan qoratu maarkeet viizibiliitii kana jechaadha. Maarkeet analayisisii kana hojjennu. Kunniin maalidhaa? Baay'ee koomanii warreen ta'an viizibiliitii analayisisii keessatti koomanii warreen ta'anidha jechaadha. Komponentoota isaatiidha. Inni biraan mootu visibility analysis valuable tools for the making informed decisions and minimizing the risk. Faayidaan isaa inni guddaan murtoo piroojeektiin sun yookaan inisheetiiviin sun hin dabraa fi hin dabruu murteessuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Riskis hir'isuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Warreen egaa akkana kan jennu taate eessarratti fookas godhan warreen kun? Fookas eeriyaan isaanii maalidha? Komponentoonni kun eessarratti xiyyeeffatanii hoggaratan hojjetan kan jiru waliin ilaalla. Tokko teeknikal viizibiliitiidha. Teeknikal viizibiliitiin kan inni irratti xiyyeeffatu infiraastiraakchariin amma jiru kun maal fakkaata kan jiru qorata. Fakkeenyaaf sooftiweerii tokko bittee sooftiweeriin ati bittu suni infiraastiraakchariin inni barbaadu kilaawudii kan ta'u yoo ta'e garuu ati kan qabdu on premisisii yookaan kan sarvar infiraastiraakcharii lafa kan asumarratti hundeeffattee infiraastiraakchariin jiru xiqqaa kan ta'e riisorsiin jiru meemoriin xiqqaa meemoriin xiqqaa piroosesariin xiqqaa maaliin xiqqaa kan ta'e yoo taate infiraastiraakchariin jiru sun isa sanii fi sadarkaa kilaawudiidhaatiif gahaa kan hin taane yoo taate maalidhaa? Soofteeriin sun viizibiliidhaa miti dhaabbatan keessatti. Kanaafuu existing infiraastiraakchariin sun maal fakkaata kan jiru irratti fookas godhee qorataa jechaadha. Sadaffaan immoo teekinooloojii akkamii barbaada? Teeknikaalidhaa miti teekinooloojii akkamii barbaada? Teekinooloojii akkamii barbaada? Haardweeriin sappoortiitiin fakkeenya inni waliin hojjetu kan akkamiiti? Fakkeenyaaf diduuppii yoo fidde diduuppiin maal akka ta'e beekuu dandeessa. Diduuppiin redundantii hir'isuudhaaf istooreejii irraati. Daataalee redundantii ta'e irraa hir'isuudhaaf fayyada. Fakkeenyaaf sooftiweerii tokko ishee rejistireeshinii baay'inaan inni keenya rejistireeshin sooftiweerii. Rejistireeshin sooftiweerii yoo fidde rejistireeshin sooftiweeriin sun
maal barbaada? Sarvara akkamii barbaada? Meemoorii akkamii barbaada? Piroosesarii akkamii barbaada? Si galee? Fakkeenyaaf kuuliingii siisteemii akkamii barbaada? Lookeeshinii akkamii barbaada? Daataa seentarii inni fayyadamu fakkeenya daataa seentarii tokko yoo qabaatte daataa seentarii akkamii kan barbaadu? Kana hundaa'u teekinooloojii akkamii akka qabaatu qoratta. Inni itti aanu immoo kompaatibiliitii irratti fookas godha. Kompaatibiliitii akkamitti intigireeshinii isaa gaafa hojjennu kamtu kompaatibiliitiin isaa maal akka fakkaatu faankishinaal and nan faankishinaal isaatis asuma keessatti qoratta jechuudha. Kun fookas eeriyaa maaliitii? Teeknikaal viizibiliitiiti. Inni itti aanu immoo operational viizibiliitiin maal irratti? Human riisorsiin ati qabdu humni namaa ati qabdu sun gahaadha piroojeektii saniif yookaan inisheetivii sana impilimentii gochuudhaaf gahaadha. Moo alaa humna namaa dabalataa qacaratta. Faayinaanshaal riisorsiin yookaan faayinaansiin ati qabdu sun gahaadha. Mallan ati qabdu sun fakkeenyaaf piroojeektii mallaqa miiliyoona 10 gaafatu ati immoo miiliyoona 5 hoo qabaattee homaa gochuu hin dandeessu. Kanaafuu faayinaanshaal riisorsiin ati qabdu sun gahaadha. Teekinooloojikaal riisorsiin sarvar infraastiraakchariin, neetwork infraastiraakchariin riisorsii kan jennu fakkeenyaaf kanneen akka teekinooloojikaal riisorsiin kanneen akka miimooriidha, kanneen akka istooreejiidha, kanneen akka piroosesariidha. Teekinooloojikaal infraastiraakcharii riisorsiin ati qabdu sun gahaadha kan jiru kan qoratudha jechuudha. Alignment with the goal. Gooliidhaan faana align godha. Cultural compatibility. Cultural compatibility gaafa jennuun fakkeenyaaf soofteeriin tokko kaampaaniin tokko kaalcharii hojii mataa isaa danda'e qaba. Inni biraatis kaalcharii mataa ofii danda'e qaba. Kaalcharii hojiidhaa yookaan kaalcharii bakkicha sanii aadaa baratamaa bakka sanii qaba. Kanaafuu piroojeektiin ati fiddu sun yookaan inisheetiiviin ati fiddu sun isa san faana walitti kompaatibiliidha. Kaalcharii naannichaa san faana walitti kompaatibiliitiidha. Kompaatibil ta'a kan jiru qoratta jechuudha. Inni itti aanu immoo integration with the existing processes. Inni gadi faankishinaali keessatti existing infrastructure yoo taatu inni kun immoo piroosesiidha. Piroosesii jechaan wanni tokko akkamitti hojjeta jalqabaa kaasee hamma dhumatti adeemsa inni keessa deemu bu'aa bayii inni keessa dabru sun maal akka fakkaatu. Kanaafuu existing piroosesiin sun maal fakkaata? Isa san faana intigireeshinii isaa gaafa intigireeti gaafa goonu intigireet ta'uu danda'a kan jiru kan qoratu fookas eeriyaan inni irratti fookas godhu kamidha? Operational viizibiliitiin kan irratti fookas godha jechuudha. Inni biraan mootu economical viizibiliitiidha. Sadaffaan jechaadha. Economical viizibiliitii kan jennuun cost benefit analysis isaa hojjeta. Social and environmental impact inni geessisu hojjeta. Social irratti dhiibbaa akkamii geessisa? Fakkeenyaaf baankii keessa irratti irra lafaa kaanii AI implement otoo goone, artificial intelligence implement otoo goone, artificial intelligence kun fakkeenyaaf guutumaa guututti waan humni namaa hojjetu kana keessaa nama taphaa ala godhu otoo taate maalidha? Social irratti gaariidha miti jechaadha. Humna namaa hir'isee jechuun mindaa namaa kutte jechuun maalidha? Jireenya namarratti dhiibbaa geessiftee jirta jechaadha. Maatii meeqa diidde jechaadhaati. Kanaaf maalidha? Economically visible social and environmental impact inni fidu. Dhiibbaa akkamii hawaasa irratti fiduu danda'u wanni sun? External factoriin isaa hoo? Long term benefitiin isaa yeroo dheeraadhaaf benefitii akkamii fiduu danda'a kan jennu kan qoratu eenyudha? Kanarratti naannoo kanarratti xiyyeeffatu eenyudha? Economical visibility jechuudha. Inni biraan mootu financial visibility dha. Financial visibilitiin revenue projectionidha. Cost estimation kostii tokko tokkoon estimate goota kun kanaaf estimation hojjetta. Profit and loss analysis maal fayyadama maal loss gochuu qabna kan jettu kanas analysis isaa hin hojjetta. Cash flow analysis isaa hin hojjetta. Break even analysis isaa hin hojjetta. Return on investment yeroo akkamiiti baasii isaa san cover godhee gara bu'aatti naanne'a. Internal ratings of return isaa hin hojjetta. Payback period illee hojjetaa jira. Warri hundi isaaniitu maalidha? Financial visibility calculation bal'aa qaba. Yeroodhaaf fi asirratti dhiyeessuu hin dandeenye sababa isaatii irraa kan ka'e. Yeroo biraan mootu isiniif hin dhiyeessu yoo fedha qabaattan koomentii keessan irratti hundaa'e. Inni itti aanu mootu legal visibility dha. Legal visibility jechaan maal irratti focus godha? Legal visibilitiin kan inni irratti xiyyeeffatu regulatory compliance fakkeenyaaf qaama seera baaftu yookaan fakkeenyaaf baankota yoo taate naashinaal baankiin seera mataa inni baasee jiru san faana akka inni walitti galu
faallaa sanii akka hin taane gochuu intellectual property rightiin intellectual property rightii isaan kan eege ta'uu isaa qaba. Kan focus godhu contractual issue licensing and employment law environmental laws and regulation higgoota kana hunda kan hin cabsine ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabda jechaadha piroojeektiin kee yookaan inisheetivii kan kee. Inni jaffaan immoo iskeejuliidha. Task identification and sequence kamtu tokkoffaa dhufa kamtu lammaffaa dhufa. Taaskii tokko lama sadii jettee egaa adda baafteen booda kamtu tokkoffaa dhufa kamtu lammaffaa dhufa kamtu sadaffaa dhufa kan jiru sequence isa tartiiban keessa resource allocation akkasumatti taaksii tokkoffaadhaa fi mallaqa hagamii barbaachisa humna namaa hagamii barbaachisa kan jiru salphatti allocate goota. Time estimation yeroo hagamii keessatti fudhata kan jiru tokko tokko isaatiin break down hojjettee achi keessatti kan ittiin hojjettu naannoo kanarratti focus kan godhu schedule visibility. Inni biraa immoo market visibility. Market visibility maalidha? Tokkoffaa market analysis hojjetu. Marketing analysis isaa gabaan maal fakkaata kan jiru hojjetama. Competitive dorgomaan koo eenyu akkamittiin dorgomaa san injifadha kan jiru tooftaattiin injifattu hojjetta. Sadaffaan immoo market demand waan san fakkeenya product san gabatti yoo barbaase yoo fakkeenyaaf dhiyeesse namni waan ati dhiyeessite san sirraa fudhatu jira deemandiin jira. Market entry strateejiin isaa strateejiin marketichaa maal fakkaata? Financial projection isaa maal fakkaata kan jiru kan qoratudha jechaadha. Kana qoratu asirratti focus godhu. Inni biraa immoo gaafilee akkamii deebisu? Warreen kun komponentoonni kun gaafilee akkamii deebisu? Gaafa hojjennu piroojeektii keenya saniif gaafilee akkamii ofirraa deebisu? Highlight level irratti kan kaa'ame baay'eedha gaafileen garuu ni deebisuu danda'u garuu sadarkaa jalqaba irratti fakkeenya if the processing technologically compatibility with the existing infrastructure kan jiru hin deebisa. Maal technical visibility gaafii akkamii deebisa? Teknooloojiin yookaan initiatiiviin piroojeektiin yookaan initiatiiviin anfite suni infrastructure anamma qabu faana compatibility walitti gala lakki hin gala lakki hin galu kaju kana deebisa jechuudha. Egaa kana qorattee lafa keessee initiatiiviin anfite kuni infrastructure amma jiru kana faana compatibility waliin ni hojjeta walitti ni gala kan jiru deebisa. Hanqinni yookaan wantoonni gahumsi ani hin qabne yookaan limiteeshinii yookaan constrainiin akkam piroojeektii kana ani hin milkeessinee fi na gufachiisan maalidha? Fakkeenyaaf infrastructure gahaan qabu yoo taate infrastructure guutuu otoo hin taane neetworkii gahaan qabu yoo taate neetworkii san fooyyessuun sarvara gahaan qabu yoo taate sarvara san storage gahaan qabu yoo taate storage resource memory gahaan qabu memory processorii gahaan qabu processorii isa san maaltu limit na godha constrainiin jiru sun maalidha kan jiru kana qorataa jechuudha kana deebisa. Inni itti aanu mootu operational visibility maal deebisa? Operational visibility humna namaa gahaa hin qabaa? Hin qabu yookaan hin qabu jedhee deebisa. Dinagdee gahaadhaan qaba piroojeektii kana implement gochuudhaaf? Hin qabu yookaan hin qabu jedhee deebisa. Teknooloojii riisoorsii gahaadhaan qaba? Hin qabu yookaan nan qaba jedhee deebisiisa jechuudha. Kan biraa mootu kaampaanii goolii fakkeenya kooperaatiivii baankii yoo fudhanne 2025tti piraayiveet baankii jirtu liid gochuudhaafii fi goolii yookaan piraayiveet baankota jiran hunda isaa 2025tti liidiin godha jedheet viizhinii isaa lafa kaa'e. Fakkeenya goolii baankichaa kana achiif naa gochuudhaafii fi naa saffisiisuudhaaf naa milkeessuudhaaf wanni vaaluun inni aadi godhu maalidha? Allaan godhaa isa kana faana piroojeektiin koo dhufee fakkeenya piraayiveet baankota jirtu waggaa 2025tti liidiin godha yoo kan jiru taate Itoophiyaa keessa warreen jiran liidiin godha yoo kan jiru taate piroojeektichi kun riisoorsii isaa gadi hir'isee wacii isaatti baay'isee baasii isaatti baay'isee gadi hir'isee yookaan waan ta'e gufuutti uume yookaan kufiitii wayiitti fide yoo taate allaan hin godhu jechaadha. Kanaafuu isa kana allaan gochuu isaa hin danda'u. Kaalchariin isaa maal fakkaata? Vaaluun inni aadi godhu maalidha? Integration into your existing processing amma jiru faana integrate gochuudhaaf maal fakkaata kan jiru gaafilee kana deebisa jechaadha. Eenyuun operational visibility. Inni itti aanu mootu economical visibility yoo kan dhufnu taate will the project creating and destroy the job economically gaafa jennu fakkeenyaaf baankii tokko keessa fakkeenya yoo kan fudhannu taate namni
kumni 50 yoo hojjetu taate assume baankii xiqqaa reefu lafaa ka'u tokko kumni 50 hojjetu yoo taate fiddee AI galchitee hojii hojjettootaa kana destroy godhu yoo kan taatu taate AI'n guutumaa guutuutti ofii hojjetee destroy godhu kan taatu taate environmentii san jeeqaa jechaadha. Hawaasa sana irratti dhiibbaa geessisee jechaadha piroojeektiin keenya kun. Kanaafuu piroojeektiin keenya kun hojii uumamoo hojii balleessa. Sadarkaa biyya irratti dhiibbaa akkamii geessisa? Sadarkaa naannoo irratti dhiibbaa akkamii geessisa? Sadarkaa dhaabbata sana irratti dhiibbaa akkamii geessisa? Bu'aa akkamii geessisa kan jiru. Will the project contribute in economic growth and development? Guddina biyya irratti maal dabala? Maal irraa hir'isa? Kan jiru kan qoratu kan deebisu economical feasibility jechuudha. What the potential environmental and social impactings of the project? Maal impactiin isaa kan jirus kan deebisu isa kanadha jechaadha. Inni itti aanu immootu financial visibility dha. Will the project generating sufficient revenue to cover things all the costs and generating profit? Projektichi kun yeroo akkamii keessarratti gabaabumatti jechaadha. Yeroo akkamii keessarratti yookaan baasii isatti baate kana cover godhee gara bu'aatti naannessuudhaafii fi gahaadha gahumsa qaba projektichi kun. Fakkeenya projektichi kun miliyoona 10 yoo kan fixu taate mallaqa biyya keenya miliyoona 10 yoo kan fixu taate yeroo akkamii keessarratti miliyoona 10 kana deebisee gara hojiitti seena. Kana gaafa jennu time value of money hin jiru. Fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti deebisaa fi waggaa 2 keessatti deebisan time value'n mallanni miliyoona 10 amma qabuu fi waggaa 2 booda qabu gargaraadha. Kanaafuu waggaa 2 booda waa'ee isa sanii kan deebisu yoo taate maal hin ta'u? Waggaa 5 booda kan deebisu yoo taate visibilitiin isaa hammas gadi bu'aa deemaa jira. Danda'ee ji'a 5 danda'ee waggaa tokkotti otoo deebisee haala biraati. Kanaafuu yeroo akkamitti deebisa kan jiru. Inni itti aanu immoo the project have the sufficient cash flows to meeting its operational needs and debtings obligationii kan jiru kanas isumatu financial visibility keessatti ilaaluu dandeenya. Inni itti aanu immoo legal visibility dha. That the project comply with all applicable law, regulations and industries standard kan jiru kanas isuma keessatti ilaala jechaadha. Isuma kanaatu deebisa. Legal visibility gaafa qorattu kana deebita jechaadha. Projektichi kun maal comply godha? Warreen seera tumtoota fakkeenyaaf fi seera baaftota kan akka fakkeenya naashinaal baankiidhaa haa ta'u yookaan sadarkaa biyyatti haa ta'u maalitti haa ta'u kana faana akka isaan waliin tuqne kallattiin akka isaan walitti galan akka faallaa sanii kan deemne deemuu hin dhoowwafii fi istaandardii industiriidhaa tokkootu mootu ni eegsisaa kan jiru kana hundaa'u higgiisan kan eegu ta'uusaa achi keessatti qorattee lafa keessaa isa kanatti deebisan isaa siilaata jechaadha. Inni itti aanu mootu schedule visibility dha. Projektiin kun yeroo akkamii dheerata? Yeroo hagamii fudhata? Yeroo san keessatti mootu maalidha? Fakkeenya waggaa 10 yoo kan fudhate projektichi kun teknooloojiin ati waggaa 10 dhiisteetii teknooloojiin ati waggaa kana keessatti daftee implementiin gootaan waggaa biraa mootu teknooloojiin sun maal ta'a? Gabaadhaa ala ba'a deema jechuudha. Waggaa 2 boodatti gabaa ala ba'a deema. Kanaafuu ati odoon progressive waan san implement gochuudhaaf maallaqa kan kee gannaqaa jirtu projektichi deemee maal laata? Biyyi bira qolee kan biraa fida jechuudha. Kanaafuu projektichi sun yeroo keessarratti yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu isaa hagam haga inni fudhatu turuun isaa mootu dhiibbaa akkamii akka inni fidu dafee xumuramuun isaa bu'aa akkamii akka inni fidu waan jiru hundaa daftee hojjetta jechuudha. Inni itti aanu market analysis dha. There is sufficient demanding for the product for the servicing targeting marketing fakkeenya productiin sun demanding jiru sun gahaadha kan jiru isa sanni qoratta. Inni itti aanu immoo target marketing sun yookaan what their needings and preferable things kan jiru kanas hunda isaatu hin qoranna jechaadha. Okay, kan biratti gaafa ceetee jennu mootu points for conducting the successful visibility study. Akka inni milkaa'u taasisuudhaaf fi pointoonni nuti focus gochuu qabnu maalidha? Involving the key stakeholders. Projektiin tokko yookaan initiative tokko haaraa qabannee gaafa dhufnu stakeholderiin key stakeholderii warreen ta'an haala bareedaadhaan yeroo barbaachisetti keessarratti hin hirmaanne taanaan projektiin sun milkaa'uun isaa carraan isaa baay'ee dhiphaadha. Kanaafuu kabiraatii miti visibility study kanaa gaafa hojjennu
namoota sirriitti nu caalaa beekan, namoota fayyadamtoota ta'an, namoota waa'ee piroojeektii sanii yookaan inisheetivii sanii amma dura sirriitti fayyadamanii beekan sirriitti involve goosifnee isaan mariisifnee isaanii waliin hojjennee yoo jenne akka inni maal ta'u visibility studying keenya akka inni milkaa'u nu taasisa jechaadha. Kanaafuu key involvement stakeholdersiin baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni biraan mootu use clear and concise language. Visibility study kana gaafa hojjennu kan nuti fayyadamnu afaan akka barbaannetti califneetuma paraagiraafii kana gadi barreessaa ooluu osoo hin taane waan qulqulluu ta'e yaada ifaa ta'een bareechinee qulqulleessinee lafa kaa'uu danda'uu qabaanna. Malee califneetuma visibility studyidha jenneetuma hammaarree waraqaa guutuu hin qabnu jechaadha. Afaan ifaa ta'een afaan namaa galuun jecha salphaa ta'een akka namni hunduu hubachuu danda'utti bareechinee lafa kaa'uu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu mootu be realistic in assertion. Gaafa assume gootu oluma kaateetuma akkanumaan califteetu asii bodoonta assume jennee ogaaraan fudhachuu hin taane wanta irratti ragaa wahirratti evidensii waan ta'e wayii fayyadamne assumptionii hojjechuu qabna jechaadha. Optimistic or pessimistic sanis maal gochuu qabna isaan sanirra caallee argamuu qabna jechaadha. Waan clear ta'e assumptioniin keenya gara qulqulluutti gara dhugoomutti dhufuu kan danda'u wayii maloota gara garaa fayyadamnee assumptionii hojjechuu danda'uudha qaban. Malee oluma kaanee akkuma garratti lafa keenya balleessuu hin qabnu. Consider the sensitivity analysis. Bakka barbaachiftu analysis taate sirriitti haala bareedan hojjechuu waa'ee diinagdeedha waa'ee maalidhaa kana. Inni biraatu immoo document the process rule. Waan hojjettu kana jalqabarraa kaasee hanga dhumatti process gochuun document gochuun barreessuun si fayyada. Milkaa'ina isaatiif. Okay, yeroo kana qo'annu mootu chaalenjii akkamiitu nu qunnamuu danda'a? Visibility analysis kana gaafa hojjennu gufuulee akkamii chaalenjiilee akkamiitu nu qunnamuu danda'a kan jennu. Tokkoffaan data accuracy yookaan reliability. Data nuti qorannu sun qulqulluu ta'uu yoo baate maddarraa yookaan data sirrii ta'uu yoo hin baatin maaltu nu geessa? Chaalenjii qormaata guddatti nu geessa. Reliability data amma nu barbaachisu boru yoo arganne uumaata kan nu fayyadu. Yeroo si barbaachisu irratti fi data qulqulluu argachuun dirqama ta'a jechaadha. Inni itti aanu mootu unforeseen circumstances accounting for the potential unforeseen events and their impacting on the project. Kanaafuu inni kunis maal akka ta'u unforeseen warreen ta'an kana circumstances akkasiisan maal gochuu nu feesisan clearly adda baasuu nu feesisa jechaadha. Challenge isaanis wanta sirriitti hubannaa gochuu nu feesisa. Subjective biasing minimizing impacting of the personal biasing or assumption wantoota wannaa yeroo isa sana hojjennu biyaasii achitti nutti baay'atu kana maal gochuu danda'a hir'isuun nu barbaachisa jechaadha. Mamii garagaraa shakkii wayitii waan ta'e wayii gochuu waan akka hin taane keessa finnee ogaranne qulqullummaa hojii keenyaa sana hir'isuu waan danda'an keessaa guutumaa guutuutti balleessuun challenge jedhu kun wanta ta'e isaan san balleessuun dirqama ta'a. Time sinks and research constraining researchii nuti qabnu taayimii nuti qabnu constraining hanqinni yoo kan jiraatu taate inni sun illee challenge nu gochuu danda'a. Kana fakkaata ulfaadhaa waan nu dhaggeeffattanii fi chaanala keenya yoo isinitti tole subscribe godhaadha. Inni dhuma mootu yoo isinitti tole hiriyoota keessanii fi share godhaadha. Akka nama hundaa bira ga'u taasisaadha. Waan nama torbeedhaan waa taasisu nagaan naaf tura. Nama torbeedhaan waa taasisu nagaan naaf tura.